galata fidaas gabu keessan nagaan isinii kana amen masbara bisa akkam fayyaa nagaan sifa baay'ee tolaani nagaan dhufteedhaani Jota dua mitkan nike sejedan dua mitkan nike Yesus ewakike atna batofike Yesus ewakike atna kadrubure sina kadru gedeniko sina kadru gedeniko ona siako gedeniko ona siako gedeniko kol mudakame Tinile kumatane yabazane kajena sirna dinewala kolo munakane tinile kumatane yabazane kajena sirna dinewala Alge samar gaul ka samir findisi fedani Hallelujah melille fida kudesara Batun asadige endana sabsibo asadige itwandim makro asadige agurse enda batun asadige endana sabsibo asadige endwandim makro asadige agurse Yebantar Yesus kenat bantar kamat bantar Yemusikarni Yesus bantar Yebantar Yesus kenat bantar kamat Yemusikarni Yesus bantar Kalafe lafona Agata benda gire Sina bisa ku tetemi Kerana ku sinar fami Nintau titnisa Jere setan hiru nafsi Semitiri Kulisa negara Kulisa abdi Kulisa fayi negara Dokana lemitian cimaku Kisana bukti falmiti Marwarani harfibra Marwa calafte cabsite Wagage sicha kanesa Yadate buri garanko Godani sisa nabitra Gargar sike wakiyoko Sunirra fatu garanko Sinirra fatu Sinirra fatu garanko 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 Yesus Sinirra fatu garanko Sinirra fatu garanko Sinirra fatu garanko Namni halana tura Halana narhadra Kuya jodot nakule Benda pejot nakura Otani chuna
tunaan hin beekne lafana roositee boqonnaa biitaalaan dukkanaahe asiilaanis mirga koo anniin harkaanu cicaate beekamuun dhabee fala koo salphinaan si waan jeelte warra argitee kakuu koo labsiidhaan dudubdee naafaaressitee wayi koo sinirraanfatu garaan koo sinirraanfatu garaan koo sinirraanfatu garaan koo Yesuus sinirraanfatu garaan koo 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 sinirraanfatu Haleluya. Kabar lagi tak. Ya denari Yesus. Tu sinajirtani ya denno hinda gatamne mana kesanit tamallet Yesus. Yesus kas amin. Ibe battani kan jirtan amma yero dubbi waaqayyo dubbatamu kana maqaa Yesus Kiristoosin ibe keessan isin gadhiisee haasa'u. Amma kana booda baattuu sagalee waaqayyo malee ati baattuu dhukkubaa miti. Amma kana booda ati baattuu qabuuti malee baattuu HIV baattuu kaanserii miti. Baattuu dhukkubaa miti ati humna dhiiga Yesuusin ibe kana sirraa areeraa haasa'u sirraa. Sokku sirraa haasa'u sirraa. Tanaga ofirraa narran ta'e nama sagalee waaqayyoon dhaga'amma. Fayyaa dhiiga Yesuusi. Fayyaa maqaa Yesuusi. Galata fidaa waaqayyo. Sagalee waaqayyo gabaabaatti ergi wajjin ilaalle booda bal'inaan waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyo gidduu keenya jira. Iddoo makaan dura isin beektan Wangeela Maarqos boqonnaa 1:40 irra jiru nan dubbisaa. Waaqayyo hojii isaa hin hojjeta. Amma 45tti warri bilbila qabdan warri baay'ee isin hirkaru ilaaluu dandeessu. Namni dhagni isaa lamxaa'e tokko gara Yesuus dhufe. Jilbeenfatee fedha kee yoo ta'e na qulleessuu hin dandeessa jedhee isa kadhate. Kanaaf Yesuus garaa laafee fi hidhatee qabe fedheeraa qullaa ittiin jedhe. Ameen. Achumaan namichi lamxii isaa irraan fayyee qullaa'e. Yommus Yesuus namicha cimsee of eeggachiise. Beekkadhu waan tokkollee namatti hin himin. Garuu dhaqii luboof ilaalchisi. Fayyuun kee hundumattuu haa mul'atuuf akka Museen abboomettis qullaa'uu keetiif kennaa kee dhiyeessii jedhee isa gadhiise. Namichi achi erga ba'ee booddee waan baay'ee waa'ee isaatiif odeessuutti ka'e. Dubbii kana biyyaan ga'e. Kanaaf Yesuus lafa namni hin jirre bubbule malee mul'inatti mandaratti galuu hin dandeenye. Namoonnis iddoo hallee gara isaa hin dhufu turan. Ameen. Fayyuun kee fedha waaqayyoo ta'eera. Ameen. Kan nama sibiraa qabiitii fayyuun kee fedha waaqayyoo ta'eera. Fayyuun kee fedha waaqayyoo ta'eera. Dhukkuba fooniirraas, dhukkuba hafuuraarraas, nageenya keerraas, samana keerraas jeequrraas fayyuun kee fedha waaqayyoo ta'eera. Iyyaaf fedha waaqayyoodha yaadu. Ameen. Fedha waan jettu kana waa'ee fedhaa kaadhatatti xinnoo tokko dubbadha. Fedhi jechuun wantoonni garaagaraa namoonnis ta'ee ergamoota waaqayyoos ta'ee seexanas ta'ee fedha garaagaraa qabu. Bineensillee fedha qabu. Fedha makaa hin qabne kan qabu waaqayyoon duwwaa. Ameen. Fedha galan gagganne kan qabu, fedha dhaabbataa kan qabu waaqayyoon duwwaa. Fedhi namaa
sadarkaa jireenya isaa irratti hundaa'a. Fedhi namaa umurii isaa irratti hundaa'a. Fedhi namaa kondiishinii inni keessa jiraatu hundaa'a. Fedhi namaa iddoo inni jiraatu irratti hundaa'a. Namni tokko baadiyyaatti yoo dhalate wanti inni argu hojjechuu barbaadu, wanti inni godhuu barbaadu, wanti inni hawwu maalli ollaan isaa qotiyyoo lama qaba yoo ta'e ofii isaatii immoo tokko qaba yoo ta'e akka warra ollaa isaatii sana qotiyyoo kan gochuu barbaada fedhisa lama gochuu barbaada naannoo sana kan jiru qotiyyoo duwwaadha. Inni magaalaa jiraatu ollaan isa konkolaataa bitata yoo bitatee qaba yoo ta'e ofii immoo taaksiidhaan dhiibboo sanaan jiraata yoo ta'e yeroo hundumaa wanti inni yaadu waa'ee qotiyyootu hin taane waa'ee maaliiti waa'ee makiinaa garaa akkaataan fedha namootaa jechuudha. Yoo utuu fedhi isaa kuni xibsii nyaachuu ta'etu jiru birriin isaa immoo xibsii bituu hin danda'u yoo ta'e yagiddii nyaachuun isarra waan jiruufi fedha isaa sana dhiisee dhaqee maal jechuu qaba shiroo nyaachuu qaba. Hin gadi bu'a fedhi namaa haala laaleetu iddoodhaa socho'a. Yoo immoo shiroo nyaachuu barbaade immoo birri xibsii isaa bitu immoo harka jira ta'e iyyuu xibsii sana dhiiseetu birrii sanarraa hambisee shiroo sana nyaata fedha isaa guuttachuuf jechuudha. Qilleensatu isa murteessa. Fedhii hin jijjiiramne fedha seexanaaf fedha waaqayyoo duwwaadha. Fedhiin seexanaa yeroo hundumaa nama akka fayyumu nama akka du'u. Guyyaa tokko seexan akka nama fayyumu yaadeen beeku. Fedhuma isaatu ajjeesu waan ta'eef. Yeroo hundumaatu na baluun ajjeese, yeroo hundumaatu mana baluu diige, yeroo hundumaatu na baluu sareetti gashe, yeroo hundumaatu mana isaanii kan godhe, yeroo hundumaa jireenya isaaniitu akka itti baxabbate jedhuun fedha seexanatti dhaabbata. Seexanni guyyaa tokko mana baluu nan eebbisa, mana baluu nan ijaara, gaa'ela baluu nan tooran gasha, jireenya baluu tooran gasha, mana daldala isaa tooran gasha, tajaajila isaa qajeelchaa fi jedhee hin beeku. Warri xinqulaadhaan hojjetan yookaas matatti hojjetan, digimtii hojjetanii nama hinduroomsinaa jedhanii hojjetu. Kana sii goona, dhumarratti garuu kana goota. Inni namichi godhu sun du'a. Yookaan mucaa kee, yookaan hangafa kee, yookaan haadha manaa kee wareegda. Fedhi isaa waan maal waan ta'e ajjeesu waan ta'e. Fedhi dhaabbatan ajjeesu jechuudha kan biraa akka waaqayyooti. Fedhi isaa fayyisuu. Fedhi isaa ol kaasuu. Bara kamiin keessatti namni gaddee akka boo'u fedha waaqayyoo miti. Bara kamiin keessatti namni iyyoome kisaraa keessa akka jiraatu fedha waaqayyoo miti. Bara kamiin keessatti namni hojii dhabaa ta'e akka tankaraatatu fedha eenyu miti. Mee waa'ee koo jedha. Kabajamuun koo fedha waaqayyooti. Salphachuun koo fedha waaqayyoo miti jedha. Akkaataa aadaa warra Yihuudootaa warra Israa'elitti namichi kuni Yesuus harkaan qabuun dogoggora ture. Dogoggora isa jedhame sana bira darbee dhufeetu Yesuus harkasi qaba. Akkaataa seera keewwata biyya isaanii irratti barreeffamee jirutti nama lamxii tokko wajjin teessanii hin nyaattanii, wajjin teessanii hin dhuddanii, harkaan qabdanii nagaa gaafattan achumatti harkaraaf. Seera biyya isaanii irra jira, keeyyata biyya isaanii irra jira. Waan tokko nama amanu wajjin harka keessa yoo kaaftan waan jedhu seera biyyaa cabsee si gargaara waaqayyo. Lamxii kana maal godhu kellaa mandarootaa jechuun akkamii yoo fakkeenyaaf lamxii tokko buraayyuu keessa jira yoo ta'e iddoon jireenya isaanii qofaatti baafamanii yoo gara kellaa jenne mandarayyuu ta'edha. Hin baasu baay'ee mandara keessaa baasaniitu mana shishifii ijaaranitti gashanichi keessatti waan nyaatamu dhaqaaf. Habaratus lamxoofnaan hin ba'a. Dooktarii isa ta'u lamxoofnaan nama keessaa ba'a. Abbaa qabeenyaa isa ta'u lamxoofnaan nama keessaa ba'a. Mana kee hawaasatti akka hin dabalamne inni hojjete. Tu sammuu qabdu, tu jireenya qabdu, itu carraa qabdu. Hawaasa keessaa qobaatti kan dhiibamte irra misiraachoo waan sitti ba'a. Inni harkasi qabu horii dhufeera. Namoonni tokko sammuu barate qabu.
garuu sammuu hawaasaa keessa hin jiran. Namoonni tokko amala gaarii qabu garuu hawaasa ofirraa dhiiba. Mistirichi galuufi yoo baate iyyuu Yesuustu dhufuufi. Namoonni tokko dookumentii tuqaan isaa bareedaa baatu garuu hojiin isaan hin jaallatu waliin argan hojii hojjetu. Namoonni tokko bifuma gaarii qabu gaa'elaa wajjin waliin argan. Namoonni tokko jireenya toora galee qabu garuu waan barbaade wajjin waliin argan. Wantichi maaliif akka ta'e sitti ba Yesuustu dhufuufi. Yesuustu dhufuufi. Namichi kun nama gaarii ta'uu isaa maal hin beektu? Nama guddaa ta'uu isaa maal hin beektu? Namichi Yesuus Kiristoos hin bira dhagee kun nama noormaalii miti. Yeroo tokko dubbadheera. Addunyaa kana irratti nama ta'e kan dhalate namni taraan hin jiru. Inni nama yeroo akkasii amma caatii qaamaa jirus, inni nama jeesaa jirus, inni maal godhaa jirus, እግዚአብሔር ተራ አይደለም. namni taraan hin jiru. Wanti Waaqayyo hojjete taraan qabu waan ta'eef. Garuu maaltu jira? Namni noormaalii hin jiru. Isaan keessaa garuu nu noormaalii miti. Maaliif noormaalii miti? Abidda waytu isin keessa. የሆነ የተጨመረብን ነገር አለ። ለዚህ ነው እኮ እዚህ የመጣው። ዋን nutti dabalame way tokko jira. Kanaaf nama noormaalii miti amma. Dhukkuma kana baateetu guddina namichi jaalis nitti tokko gaaf hawaasa of keessaa baasesi na baaftanii na dhiiftanii narratti kaatanii narratti duultanii Waaqayyo naa jira hin jedhu zimmee mataa amma kamitti amma Yesuus dhufutti. Ameen. Nama sibiraati nama Yesuus dhufutti taa'ee. Ameen. Gurguri hin jedhin. Amma Yesuus dhufutti taa'ee beekaa qophaa baate. Ameen. Yeroo tokko dubbadheetu Waaqayyo basa baay'ee si godha jedhee beekaa. Kan itti qophaa taateef kanaaf. Ameen. Isa dubbii balleessa. Waaqayyo haadha Yesuutaatiif inni abbaa qabeenyaa si godhee namoota baay'ee akka gargaartuun si godha siin jedhee beekaa. Kanaaf har'a sumuun hin kiisiidhaas. Ameen. Nama hundumaatu karaa kee jireenya argaa, karaa kee lafaa kaasa. Nama baay'eedhaaf eebba si godha. Ati hin qabamtu, dureessan si godha, beekaan si godha. Firan sitti baay'isaa siin jedhee beekaa Waaqayyo. Kanaaf har'a qophaa taate. Ameen. Ameen. Amerika deemta biyya addunyaarra naannofta biyya hedduutan si geessa hojii koo hojjetta madrakii addunyaa kana waltajjii gurguddoon irraa tajaajilan irraa hojii koo naaf hojjetta siin jedhee beekaa Waaqayyo. Kanaaf taarii keessaa ari'amte.